Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu gabaabaan isiniif dhiyeessaa mata duree oduu keenya kan jalqabaatiin hayyoon Oromoo Dr. Darajjii Hawwaas humnoonnii fi hayyoonni Oromoo balaa sabatti aggaamamee jiru hubatanii mari'achuun mootummaa Oromiyaa akka dhugoomu hojjechuu qabu jedhanii tumsa humnoota siyaasaa kaaba Itoophiyaatti dhalatu Oromoof balaadha jedhanii kan amanan Dr. Darajjeen humnoonnii fi hayyoonni siyaasa Oromoo garaagartee qaban cinatti dhiisanii balaa gama kanaan dhufuu malurraa saba oolchuu qabus jedhanii yaada Dr. Darajjee kana bal'inaan kanan isiniif gabaabsu ta'a. Mata duree oduu keenya kan biraatiin Itoophiyaatti barattoonni miliyoona 7.2 ol sababa rakkoo nageenyaan barnootaa ala ta'uu ministeerri barnootaa ibse. Dhimma kanarraas bal'inaan kanan isiniif gabaabsu ta'a. Oduu keenya kan biraatiin Israa'el haleellaa hospitaala Gaazaa irratti raawwatteen qondaala Haamaas yaaliirra turan ajjeefte. Dhimma kanas bal'isee kanan isiniif gabaabsu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu kun chaanaalii keessan chaanaalii burqaa oduuti. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaaf alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib akka gootan viidiyoo keenya immoo laayik akka gootan kabajaan isin gaafachuurraa gara bal'ina oduuttan darba. Dr. Darajjii Hawwaas humnoonnii fi hayyoonni siyaasa Oromoo balaa sabatti aggaamamee jiru hubatanii mari'achuun mootummaa Oromiyaa akka dhugoomu hojjechuu qabu jedhanii tumsi humnoota siyaasa kaaba Itoophiyaatti dhalatu Oromoof balaadha jedhanii kan amanan Dr. Darajjeen humnoonnii fi hayyoonni siyaasa Oromoo garaagartee qaban cinatti dhiisanii balaa gama kanaan dhufuu malurraa saba oolchuu qabus jedhanii tumsi murnoota siyaasa kaaba galmisaadhumaa saamicha leecalloo Oromiyaatti kan jedhan hayyuun kun kana seenaarraa bareechinee beeknas jedhanii qondaala waraana darguu kan turanii fi lola darguu fi humnoota kaaba Itoophiyaa Shaabiyaa fi Wayyaanee wal lolan keessatti kan hirmaatan Dr. Darajjeen mooraa siyaasa Oromoo keessatti mariin deemaa jiru gamni tokko tumsa humnoota kanaa akka hireetti kan lakkaa'u yoo ta'u gamni kaan immoo akka balaatti lakkaawaa jiras jedhanii daboon garee waggoota 27 leecalloo Oromiyaa saamaa bahu murna har'allee Oromiyaa weeraraa jiruu fi mootummaa Eertiraa gidduutti dhalatu saba Oromootiif fireen fidu tokkollee hin jiru kan jedhan hayyoon kun boqonnaa saamichaa fi cunqursaa biraa dheeressuu malas jedhanii Dr. Darajjii Hawwaas deemsi warra siyaasa Oromoo tolchaa ture deemsa wal cina yaa'uu fi miila wal jalaa butanii wal kuffisuuti kan jedhan yoo ta'u kun aadaa siyaasaa wal shakkii fi wal tuffii irratti ijaaramedhas jedhanii aadaan siyaasaa kun jijjiiramee walii abboomamuu fi wal jala yaa'uun dhalachuu qaba kan jedhan hayyuun kun mooraa siyaasa Oromoo keessatti aadaan siyaasaa fokkisaan kan biraa diina caalaa walirratti qabsaa'u of tuulummaa fi fageessanii yaaduu dhabuu fa'is jechuudhaan kaasanii oduu keenya kan biraatiin Itoophiyaatti barattoonni miliyoona 7.2 ol sababa rakkoo nageenyaatiin barnootaa ala ta'uu ministeerri barnootaa ibse. Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa naannoo adda addaatti uumameen barattoonni miliyoona 7.2 ol ta'an gara barnoota isaaniitti akka hin deemine ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa ibsaniiru. Profeesar Biraanuun kana kan ibsan waltajjii sosochii barnootaa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti gaggeeffamaa jiru irrattidha. Waltajjii kanarratti pirezidaantii naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa dabalatee qondaaltonni olaanoo mootummaa fi qooda fudhattoonni argamaniiru. Ministeerichi haasawa waltajjicha irratti taasisaniin Itoophiyaa naannolee tokko tokkotti rakkoo nageenyaa mudateen barattoonni miliyoona 7.2 ol ta'an gara mana barumsaatti akka hin deebine ibsanii walitti bu'insa hiree gara fuulduraa daa'immanii fi dargaggoota kan gufachiisu waan ta'eef furmaanni hatattamaan kennamu akka qabus eeranii pirezidaantiin naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa gama isaaniin qooda fudhattoonni miidhaa hamaa damee barnoota naannichaarra ga'ee qolachuun haala baruu fi barsiisuu duraan turetti deebisuuf tumsa gochuu akka qabanis waamicha dhiyeessanii naannichatti bara barnootaa kana barattoota miliyoona 7 galmeessuun barsiisuuf karoorri jiraatus rakkoo nageenyaa naannichaatiin wal qabatee barattoonni miliyoona 2.8 qofa galmaa'uu ibsanii oduu keenya kan xumuraatiin Israa'el haleellaa hospitaala Gaazaa irratti raawwatteen qondaala Haamaas yaaliirra turan ajjeefte. Israa'el haleellaa dilbata gara galgalaa keessa hospitaala Gaazaa keessatti argamu tokko irratti raawwatteen qondaala gameessa Haamaasii fi gargaaraa isaa ajjeesuun gabaafame. Dabalataanis hoogganaan dhimma maallaqaa garee kanaa Ismaa'eel Barhuum haleellaa hospitaala Naasar dhaabbata yaala guddichaa kaan Yuusuun keessatti argamu irratti raawwatameen ajjeefamanii. Ibsa waraanni Israa'el baaseen miseensa Haamaas ijoo dallaa hospitaalichaa keessa socho'aa ture irratti haleellaa raawwachuu hime. Waraanni Israa'el haleellaa erga odeeffannoo cimaan walitti qabameen booda raawwatameen meeshaa adda baasee haleelutti fayyadamuun ajjeechicha raawwatamuu ibse. Haleellichaan ogeessota fayyaa dabalatee namoonni kaan hedduun miidhaan irra ga'uusaa ministeerri fayyaa Haamaasiin durfamu beeksise. Ministeerichi itti dabaluudhaan akka ibsetti sababii haleellaa kanaatiin hojjettoonni hospitaalichaa miidhaan irra gahe naannicha gadhiisanii bahaniirus jedhe.
Israa'el irra deddeebiidhaan hospitaalonni dahannoo Hamaasii fi bakka meeshaa waraanaa itti kuusattudha akkasumas akka buufata ajajaatti itti fayyadama jechuun himatti. Haa ta'u malee gareen Hamaas garuu himannaa kana gonkumaa hin fudhatu. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeessine kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan aga walitti deebinutti nagaan tura.